Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Lolaa fannoo isaatiin ajjeese. Mata duree kanaan kaanee guyyaa darbee kutaa tokkoffaaf lammaffaasaa waliin barannee turre. Kutaa lammaffaasaa keessatti waggaa 300 owwaalamee kan ture fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos mootitti Ileeniin barbaachaaf carraa akka argattee irra geenye dhaabanne. Garuu akkamittiin barbaadde argachuu dandeesse laata? Kutaa sadaffaasaa immoo kunoo har'a qabannee dhiyaanneerra. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u waliin barannu. Egaa dhugaadhumatti dhugaan yoo haphatteyyuu hin hurattu, yoo qallatteyyuu hin cittu. Sobni immoo yoo baay'ateyyuu dhugaa hin dursu. Egaa amma waggaa 300dhaaf dagatamee irraanfatamee namni hundumtuus yoo irraanfatellee innis lafannoo kana irratti fannifamee dhala namaa fayyisuu jaallate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan inni irraanfanneef mootitti Ileenii kaaseera. Egaa isheen haaluma kanaan barbaachaadhaaf gara Yerusaalemitti imalte. Gara Yerusaalem deemtee barbaacha jalqabde. Inni yaafatte. Waggaa 300 owwaalamee kan ture waan ta'eef namumti itti himuus hin argamne. Dabalatas immoo Ayhuudoonni miqqanyoonni warri owwaalan ijoolleen isaanii akka inni argamu waan hin barbaanneef dhugaa jiru kanaa dhoksuu yaalan. Egaa isheen immoo kitaaba qulqulluu kan beektuuf kan baratte waan ta'eef akkana jettee yaadde. Kitaaba qulqulluu keessatti maaltu caafame jedha seetanii seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoomsa 7 irratti waan bara dheeraa ture maanguddoota gaafadhu, seenaa bara durdurii maanguddoota yaafadhu, maanguddoonni beekuu isaaniin qoradhu jedha. Egaa seenaa dhugaadha kan beekan abboolii warra umurii dheeraa jiraatanidha. Kanaaf isaaniin gaafachuun qabaa jette. Dabalatas Iyyoob kitaaba isaa boqonnaa 8 lakkoomsa 8 haga 9 irratti wanta bara durdurii ture seenaa jiru abboolii gaafadhu, nuti ijoollee kaleessaati homaa tokko hin beeknu jedha. Egaa kanarratti hundooftee maanguddoota yaafachuu jalqabde. Maanguddoo umurii dheeraa jiraatan keessaa nama 2 argattee isaanii wajjin maree jalqabde. Maanguddoonni lamaan kun abbaa Kiraakosii fi abbaa Amnoon jedhamu turan. Kanaaf isaan kana waamtee afeerraa taasiftee fi waa'ee seenaa fannoo kanaa waan beektan qabdu owwaalamee jira jedhu iddoo kamitti owwaalamee natti himaa jettee gaafa qorattu isaanis dhoksuu barbaadan. Beeku turan odeeffannoodhaan garuu dhoksuu barbaadan. Kanaaf isaan kana irrattis Waaqayyoon kadhattee ogummaadhaan fayyadamte. Ogummaa isheen fayyadamte maal yoo jettanii nyaata bishaan nama obaasu edda nyaachiftee booda bishaan dhowwatte. Kanaafuu yoo natti himtan malee bishaan siniif hin kennuu jette. Haaluma kanaan finci tokko laataniif yookaan madda tokko laataniif. Maddi isaan laatan kun maal kan jedhudha? Tulluu gurguddoota 3 ijaajjan sana keessaa tokko jalatti owwaalanii sakam akka ta'e garuu hin beeknu kan jedhamu heeruu laataniif jechaadha. Asirra dhaabbattee ammas wanti kun ragaa qabatamaa waan hin taaneef ammas waan guutu gaafa wallaaltu garuu kana 3 jala jira jedhanii immoo waan itti himaniif kana 3 jalaa sakam jala akka ta'e Waaqayyoon kadhattee akka Waaqayyo itti himuudhaaf subaa'ee seente. Kadhannaadhaaf laguu jalqabde. Waaqayyos kitaaba qulqulluu keessatti wanta argachuu barbaadan tokko wanta sin jalaa miliqee argachuudhaaf wanta hibboo sinitti ta'e hiikkachuudhaaf kadhannaadhaaf laguun na gaafadhaa jedha waan ta'eef kanaaf kadhannaadhaaf laguudhaan Waaqayyoon kadhachuudhaaf subaa'ee seente. Subaa'ee ishee 7 tokko haga xumurteeni Waaqayyo qulqullaa'aa Uraa'el gara isheetti erge. Qulqullaa'aa Uraa'eliinis gara isheetti dhufee kadhannaan kee dhaga'ameera. Amma gaa deebii kadhannaa keessitti himuudhaafan dhufee. Kanaafuu fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni jalatti owwaalamee jiru tulluu 3 kana keessa tokko akka ta'e sitti agarsiisa. Kunis immoo bor yaadannoo dhalootaaf akka kam ta'uufi jecha amma muka jiidhaadhaaf gogaa walitti eedayi. Akkasuma luboota waami, jaarsolis waami, xinnaa guddaa beekaa wallaalaa waami, muka jiidhaaf gogaa walitti eeda'anii. Luboonni immoo ixaanaaf kadhannaa itti eeda'anii. Edda sanaa booda yeroo gubanii harri muka kanaa, harri ixaana kanaa kadhannaa dabalatee gara samaa'itti ol ka'a. Gara samaa'itti ol ka'e booda akka sabbata Waaqayyootti
tulluu sadan sana keessaa isa fannoon gooftaa jiru sagaduudhaan sitti agarsiisaa jedhee itti hime. Egaa haaluma kanaan gaafa 16 olitti eedaasiftee muka jiidhaaf gogaa olitti eeda'an. Damaraa jechuun gogaadhaaf jiidhaa olitti eeda'uu jechuudha. Jecha dimmir jedhurraa kan dhufedha jechaadha. Haaluma kanaan gaafa 17 ganama gaafa gubanii haarri isaa samaayitti asii ol ka'ee akkuma sanbata Waaqayyoo agartani gadi gomboobee tulluu sadanuu keessaa isa gidduu jalatti gadi gugguufee sagadeef jechaadha. Gaafa 17 sana qotuu jalqaban. Ji'a 6 guutuu qotan. Bitootessa gaafa 10 dhaqanitti ba'an. Egaa ulaa kana irratti waan hubachuu qabdan har'a moo maaliif gaafa 16 guubna ree jechuu dandeessu ta'a. Sirni kun kan inni jijjiramee akka biyya Itoophiyaatti bara dargii keessa jijjiirame malee dura gaafa 16 damaramee bulamee 17 guubama ture. Garuu iccitiinsa amma waan jiru dhoksaa jiru mul'isuudha waan ta'eef homaa rakkinas hin qabu. Egaa 17tti siqatee jira jechaadha. 17 qotuu jalqabani. Ji'a 6 guutuu qotani. Maggaabiit gaafa 10 yookaan bitootessa 10 dhaqanitti ba'an. Gaafa itti ba'an fannoo fayyinaa kan fakkaatu irra keessa kaa'amee argame. Kana miti jette. Gadi qotani. Fannoo kan biraa tokko argani. Kan san mirga gooftaatti fannifamee ture kan xiixoos jechaadha. Kanas miti jette. Dhumarratti meetira 30 irratti gadi fageessanii awwaalanii jennee waliin bararne irraa fannoo gooftaa keenyatti gaafa dhaqanii ba'an in ifa ture. Ifa guddaa qaba ture. Achumaan gaafa baasanis namoonni afurra xuraa'an qabee caraanee keessaa ba'ee ture. Du'aarra keenyaanis du'aanii kaase ture. Egaa Waaqayyo sababa waa ta'u godhatee dhala namaadhaaf fayyina karaa inni kennu karaa baay'eetu jira. Kan nama dhibu gaasirratti waan hubachuu qabdan maatiiwwan Waaqayyo fannoo kanatu fayyisaa ta'ee jennaan miti. Waaqayyo sababa fannoo kanaan nama fayyisuu jaallate jechuu keenya malee fannoo kanatu waaqa ta'e jechuu immoo miti. Namoonni tokko dalga micciiru waan ta'eef. Egaa kaleessa akkuma beektan Waaqayyo gaaddidduu qulqullootarra bulee nama fayyisaa ture. Oyyaarra bulee nama fayyisaa ture. Biyyoo lafaarra bulee nama fayyisaa. Fakkii qulqullootarra bulee ajaa'iban hojjeta. Egaa fannoo isaarras bulee ajaa'iban hojjeta. Kanaaf fannoo isaa kanarra bulee ajaa'iba guddaa hojjete. Dhukkubsataas fayyisee hafuura xuraa'aas baasee du'aallee kaasee jechaadha. Haaluma kanaan gammachuu guddaatu ta'e. Gammachuu kanarraan kan ka'e egaa mucaa isheettis misraachoo itti dhaamte. Misraachoo argame kanaan innis haala mijeessee fi manni qulqullummaadhaa ijaaramee mana qulqullummaa kana keessaa akka kaa'amu ta'ee jechaadha. Kanaaf Golgootaa iddoo jedhamu iddoo awwaalcha gooftaa keenyaatti mana qulqullummaa guddaa edda ijaarsifte booda fannoon kun achi keessa taa'ee jechaadha. Fannoon kun achi keessa taa'ees ajaa'iba garaagaraa gochuu jalqabeera. Nama fayyisaa, ifan laataa, bakka wanta hin hojjenne hin jiru jechaadha. Egaa gammachuu guddaan hin ta'e. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kunoo dhugaan yoom taanaan akkasittiin mo'ata. Dhugaan akkasittiin ifatti ba'ee waltajjii irratti ba'ee immoo lallabama. Egaa jarri balleessuudhaaf jedhanii yaalan garuu inni sila karaa fannoo kanaa dhala namaa fayyisuu jaallate ajaa'iba gochuu jaallate garuu akka inni waltajjii irra ol ba'ee dhaabbatu taasisee jechaadha. Egaa isheen edda kana gootee booda caamsaa 9 bara 328 boqottee jechaadha waggaa isaatti. Haa ta'u garuu yoo lufoonni lubbuun ishee gargar ba'ee kan duute yoo taatellee hojiin ishee jiraataa ta'ee ishee waamsisaa jira. Egaa dhugaadhumatti macaafa qulqulluu keessattis namoonni waan gaarii hojjetanii namoonni dhugaa dubbii Waaqayyootti jiraatanii isaan hin du'an hin jiraatu malee yoo du'an illee du'a keessaa ka'an illee hin jiraatu akkuma jedhe Yohaannis 8:50-51 irratti. Kanaaf yaadannoon qulqullootaas bara baraan jiraata jedhee caafamee jira. Faarsaa 111 yookaan 112 lakkoomsa 6 irratti yaadannoon qulqulleettii kanaa waan hojii ajaa'iba akkasii kana waan hojjetteef kunoo akkaataa kanaan hojiin ishee yaadachiisa. Yaadadhaa abbaan manaa ishee inni jalqabaa Tarbenos gaafa darbatee bishaan keessa buuse hojiin kee si haa baasu jedhee ture. Dhugaan kee si haa oolchu jedhee ture. Ilaa dhugaan nama akkasittiin nama oolcha. Kanaaf isin dhugaadhaaf jiraadhaa. Karaa dhugaadhaaf du'aa. Namni dhugaa qabatee jiraatu kunoo galgalli isaa akkasittiin miidhaga. Ofiisaaf utuu hin taane dhalootaaf biyyaaf illee seenaa akkasii gumaacha. Egaa akkasittiin fannoo kana baastee waggaa isaatti immoo caamsaa 9 bara 328 boqottee jechaadha. Amma yaadannoon isheen godhama. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kutaa arfaffaasaa keessatti fannoon kunarra eessa jira?
har'a eessa jira? Har'a yeroo ammaa kana fannoon kun eessa jira kan jedhu kutaa arfaffaasaa keessatti waliin ilaalla. Egaa Waaqayyo isa dhageenya kanaan nu haa eebbisu, eebba fannoo isaa nurraa bushu, suga giiftii keenya qulqulleettii illeeniidhaan immoo Waaqayyo biyya keenya yaadatu, hunda keenya yaadatu. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana nuuf haa taasisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.